zakaan fixrii maali? Akkaataan isaa zakaan fixrii maaliif baafama? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obboleeyyan kiyya qaqqaale barnoonni har'aan tana waliin ilaallu waa'ee zakaa fixriiti. Zakaan fixrii maali? Isa jedhuufi zakaan fixriidha zakaa iida fixrii dura kennamu, yaani iida sooma furaa dura kennamu jechuudha. Cufa nama islaamaatirraa gabra haa ta'u, bilisa haa ta'u, dhiira haa ta'u, dubra haa ta'u, ijoollee fi kazaalika nama guddaa irrattis baasuun dirqama kan tahe jechuudha zakaa fixrii jechuun. Zakaan fixrii maaliif baafama ree? Isa jedhuufi akkuma Rasuul alayhi salaatu wassalaam hadiisa Abdullah ibn Abbas ka Abi Daawud odeesse keessatti farada Rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam zakaata alfitri tuhratan lissaa'imi min allagwi warrafas wa tu'matan lilmasaakin. Lubbuu nama soome san hirrinaa fi dogongora Raamadaana keessa dabarse irraa qulqulleessuuf wakazaalika miskiina ittiin miskiinni akka xuumaa godhatuuf nyaata godhee fayyadamuu fi kan zakaan fixriidha wanti baafamuu fi kana jechuudha. Gama biraatiin immoo nyaata akkamiitii fi hanga meeqaatu baha isa jedhuu fi nyaata akkamiitirraa baha yookaan immoo hanga meeqaatu baha isa jedhuu fi nyaata biyya ati keessa jiraattu kan nyaatamaa jiru sanirraa baha jechuudha. Yaani garbuu, qamadii, ruuza, timira kanneen kanarraa baafama jechuudha. Hangi immoo nama tokko irratti dirqama tahu saa'ii yookaan kooboo yookaan suguda tokko jechuudha. Saa'iin tokko shanacha yookaan muddi 4 taha jechuudha. Saa'ii tokko yookaan kooboon tokko shanacha namaa kana 4 taha jechuudha. Gara kiloogiraamaatti yoo deebisnu kiloogiraama 2.5 ta'a. Kiloogiraama 2.5 bakka hanga kiloogiraama 3 taha jechuudha. Akkaataa midhaan waan saniitiin garuu wal dhabuu ni danda'a. Yaani akka harcaatee yookaan harcaatee waan akka daakuu kana fa'aa kiloogiraama 2 ta'uu danda'a. Xaafiin kiloogiraama 2.5 ta'uu danda'a. Ruuzni akkasuma 2.5 ta'uu danda'a. Qamadiin illeen akkasuma, garbuun illeen akkasuma, boqqolloon illeen akkasuma kan bicuusi kiiloon isaa dabaluu danda'u timira qofa jechuudha. Garuu wantoota kanoo gara maallaqaatti jijjiiranii kennuun ni taha isa jedhuufi kuni rasuulaa fi sahaabota irraa hin sabanne. Garuu immoo in kaana lidaruuraa yajuuz. Maaliif yoo daruuraadhaaf tahe gahaa ni taha jedhan jechuudha. Daruuraarraan tana naqdii irraa yoo baase maallaqa irraa yoo baase malee hin danda'u yoo ta'e homaa tokko rakkoo hin qabu jedhani. Inni kunoo yoom baasama isa jedhuufi salaata iida fixrii dura bahuu qaba jechuudha. Guyyaa lamaan dursanii yoo baasanis rakkoo tokko illee hin qabu akka Abdullah ibn Umar akkuma odeessee jiru sanitti jechuudha. Irra caaltuun osoo gama salaataa hin deemin bahinsa fajrii irraa kaasee hanga salaanni iidaa hin ga'initti baasuutu irra caalaa jedhan. Namni immoo salaata iidaa booda baase akki tahu namni salaata iidaa booda baasnaan sadaqoowwan irraa taate isaaf taate malee bakka zakaa fixrii isaaf hin buutu jedhaniin. Kanaaf salaata iidaa dura baasuun dirqama taha jechuudha. Zakaan fixriidha keefiyyaan siitiif akkaataan siidha kana fakkaatti jechuudha. Assalaamu alaykum.